Orang dalan, lekawenya yang luman, orang kaya dalan, sab deke rifan. Iyar abjet di nur dor satu re, wabon takumar rifan. Iyar abjet di nur satu re, wabon takumar rifan. Wabon magakeng salpatin dufne. Irrat wareegamne keenyaan arganne kaayoo kanaaf jibbamne malee jibbamtootiin dhalanne yoo arraba maqaan kee ishee bahe nyaati keen immoo cakkedhaye kaayoo kanaaf jecha waan nu mudatte dargi hunduma agarre kaayoo kanaaf jecha dhalaaf dhalchidhamne dhalachuu hin oolle dhalanne akka namaa jiraachuu osoo barbaannu rakkoo kanaan mudanne waan hedduutu irra nu mudate kan yoomillee hin daganne jaallan hedduu irra dhabne ka deebine ijaan agarre. Uummanni Oromoo kamiyyuu akka kaayoo kanaan daldale. Uummanni Oromoo kamiyyuu akka kaayoo kanaan daldale. Wanti jalan ikan sekarang kalman nigen. Bela tebu bilbil fan. Bantu bantu gurallan. Buma kota kenan nibamna. Buma berasa kenan nibamna. Buma dendela kenan nibamna. Buma Oromo nibamna. Bela tebu bilbil fan. Bantu farkallan. Billan. Billan. Oromia rakaban Oromia nu. Oromia rakaban biya nu. Oromia toko. Adam ban. Gorikon. Kono kamu taruh. Wabah orang bilisum Oromoo sabo bibi akka bu'ee kan geggeessu kaayyoon nu qabsoomneef eenyuufillee kan hin qabne mamiif shakki uummata keessa baanee uummatumaan jiraanna qabsoorraa wareegamnus akkanatti lakkinu dhalootaaf dabarsine laanna fideessi barana kuccarraa kullee ololtuu gantuuna qilleensa mukuraastullee qabsoodhaa kan fiidaan ni baafna qabsoodhaa kan fiidaan ni baafna mootummichi baana yoo deebisanii ilaalan ribe lolaatu hin ga'u ijaarsaan nu gowwoomsuuf majarraa garee addunyaan nu dadhabde barsiyaasa nu gowwoomsuuf majarraa garee addunyaan nu dadhabde barsiyaasa. Beekumsi gaa qabnee barnoota ilchaalaan keenya maastarii digrii diplooma kanaan beekamne kan dhuunfaa keenya nu fayyadu dhiifne uummata bal'aaf jechuuf keenya miidhamne uffata bareedaa hin beeknu jijjiiranne. Gabaachuu osoo hin taane gara baasuuf osoo nyaanne cichaandi dubbooyya micciiranne obsaan murannoo qabsaa'aati Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhummuree jirra waan marayyuu guutanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhummuree jirra waan marayyuu guutanne. Qabnee barnoota ilchaalaan keenya maastarii digrii diplooma kanaan beekamne kan dhuunfaa keenya nu fayyadu dhiifne uummata bal'aaf jechuuf keenya miidhamne. Uffata bareedaa hin beeknu jijjiiranne gabaachuuf osoo hin taane gara baasuuf osoo nyaanne cichaandi dubbooshee micciiranne obsaaf murannoo qabsaa'aatiin gara keenya guduunfanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhummurree jirra waan marayyuu guutanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhummurree jirra waan marayyuu guutanne. Oromiyaa wala boobsuuf nulmaan biyya uummata Oromoo harka kennuuf Woboon Abdii Sabaa. Of bakka bu'uura irratti wareegamnu malee qabsoon abbaa qaba. Uummata Oromooti abbaan qabsoo kana isaaniif quuqamne hacuucaaf cunqursa saamichi bif gargara jala isaan baafna. Qabeenya Oromiyaan qabdu. Fuunee uummata Oromootti gabaasna malee ofii keenya booqiin ijaarra. Uummata Oromootti mata. Borsimni ittiin bulmaata. Bulchiinsi Oromiyaa bor fedhii uummataatiin madaalame dhiyaata. Bulchiinsi Oromiyaa torbaatami sadii ergaa wixineeffamee as ba'ee jaalala mooqiltuu jaarraa abbaa gadaanfan Sooriyaa deemanii leenjii fudhataniitu gara Itoophiyaatti as deebi'anii qabsoo biyya keessatti hundeessuuf yeroo turanitti jaalala mooqiltuun karaa Affaariin dhufe jaarraa abbaa gadaan karaa Sumaalee dhufe Sumaaleen maal goote waggaa afuriif ji'a shaniidha jaarraa abbaa gadaa Sumaaleen Elemoo qiltuun Oromiyaa seenee Harargee baa keessatti carcar xirroo keessatti tuuru kaasu dargiidhaan wareegame. Seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa. Akeekaaf kaayyoon kun
akeeka dhugaa uummata Oromoo lafasaa namasaa mukasaa utuu nambisin bilisummaadhaan uummanni Oromoo akka jiraatu wareegama kaffaluu guyyaa elemoo qilxuun Harargee keessatti meeshaa dhukaasee jalqabee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo faajjii har'a nuti as keessatti dhaabne dhiigaaf lafee jaallaniidhaan dhaabate waggaa lamaa diintu gidduun magariisa urjii qara soddomaa marfamtee gidduu isheedhaa taate dadhaabate sun akka qoosaatti numne guyyaa kana dadhaabate jechuudha. Kun agarraa gannoota 50ffaa lakkoofsisaa jira. Ammayyuu galman keenya daandiirra jira jechuudha. Maaliif galman keenya kan jedhu gaaffii koo gaaffii keessan. Wareegama kana keessatti agam gatii kaffalaa jirra. Oromoo wajjin taanee qabsoo kana tumsaa jirra. Moo diina waliin taaneetu qabsoo kana hoggeessaa jira jennee hoggaafachuun dirqama uummata Oromoo cufaati. Qeerroon, qarreen, abboon, ayyoon qabsoo kana keessatti qooda fudhataa jirtu moo diina waliitu waraana keessanitti dhukaafaa jirtu. Kun gaaffiidha. Bara 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafa chaarteera seenu wareegama qaalii kaabaaf kibbaan baaf dhiyaan wareegama qaalii ilmaansaa itti kaffalee Finfinnee gaafa seenu leencoo lataafaatu qabsoo gurgurateetu biyyaa baane. Warri kaayyoo kanatti cichanii hafan immoo namoota turgane malee kaayyoon sun hin banne gaafa kanatti. Warri kaayyoo kanatti cichan immoo kaayyoo kana hin sharamnu jedhaniitu bosonatti deebisan kaayyoo kana. Maaliif hidharee kaayyoo kanatti namatu itti wareegame, lubbuun itti bade, itti qurxummiin nyaatame, itti awwaallee isaa bade, itti. Nagaamu lama lammaffaan hin bilisoomne naannoo qellemtu bilisoome guutummaa Oromiyaa keessatti duula qabsoo sabaa uummata Oromoof waraana bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru quba qabaatu. Qeerroon kaleessa dhagaa yoo dhabde bongolluu darbachuun gajaraa baattee ulee baattee dubartoonni yookaan haadhonni shamarran qonnaan bulaa baay'een turfatee yoo ciciiseyyuu waraana keenya bukkee dhaabattee diina lafa kanarraa kan dhabamsiifte ammas hanga xumuraatti gabrummaatti asirraa ka'ee absoon waraana